Abbaa manaa hiriyoota kootu sirriitti na gammachiisa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas mana namaa galeen kutaa tokko haga 4tti qofa baradheera. Sanana lagaruu carraa barnoota barachuuf qabus ta'ii yeroo sanatti na mudateen carraan barachuu koollee dhaabbatee jireenya bu'aa bahii hedduu qabu dabarsuun dirqama natti ta'e. Namni carraa yookiin ayyaanuma isaan jiraataa jedhu mitiire carraan kiyya ganamaan badduu turte. Haati koo dhiira haga ammaatti maqaa isaanatti nimnerraa na ulfooftee na deessee mucaa jalqabaa manatti na godhatte. Haa ta'uutii garuu na deessee torban tokkoofillee harma na hoosisuuf eeyyamamtuun taane akkoo kiyyatti nagattee gara biyya biraatti badde. Anis maqaa akaakayyuu kootiin waamameen akkoo koo biratti guddadhe. Akkoo kiyya bira baadiyyaa hanga waggaa 9 guutuutti jiraadhe. Guyyaa tokkoofillee haati koo dhala koo jettee dhuftee na ilaaltee hin beektu. Haa ta'uutii garuu ayyaanni yeroo ga'etti haati kee barana dhufti, fulbaanatti, masqalatti, ganniitti dhufti naan jechuun na goyyomsaa turanii. Waggaa 9 ergan guutee booddee garuu akkoomti kiyya isheen na guddistellee addunyaa kanarraati yeroo boqottu gadda haadha ishee taa'uuf haati kiyya guyyaa kana biyya jirturraatii dhuftee ijoollee ishee abbaa manaa ishee waliin akkoo koo dhuftee awwaalte. Yeroo sanatti si waliin hin galaa jedheen yeroon ishee gaafadhu ati akka dhala koo taate ijoolleen koo obboleettii gara biraa akka qaban namni beeku hin jiru. Eessumoolii keetti ittansiif hima isaan biratti guddattaa jettee haati koon yeroo jalqabaaf erga nuuf baree arge dhala ishee na godhachuu na gante. Ani immoo isayyuu du'a akkoo kiyyaan ni dhufti waantan jedhameef abdii guddaadhaan ija ishee arguu haati koo maal akka fakkaattu beekuu eebuu guddaan qaban ture. Haa ta'uutii garuu akka dhala isheetti miti akka nama ormaatti iyyuu ija guutuudhaan nan ilaalle. Suuraan ishee mana keenya keessa waanta jiru haadha koo jettee bo'aa yeroo dhuftu ani immoo haadha koo jedheen bo'aa isheetti deemee ture. Akka nama hin beekneetti ana bira dabarte ija koos argitee waan hin beekneef haa ta'uutii garuu haadha koo jechuu gurra ishee waanta seeneef yeroo reeffi manaa ba'uuf jedhu gara duubaatti na fudhattee bakka namni nun arginetti lammata maqaa koo haadha koo jettee jennaan kaballaadhaan sitti cuccufaa haati kee ishee har'a duuteedha anis hin beekuu torban tokkottin sigatee deemee jaalala dhalaas sirraan qabuu jetteen akeekkachiiste. Akkoon koo na jalaa duute mitiire ijoollee ta'us wanti hundi hinnaaf gala haati koo immoo anaan deebistee ajjeeste. Abdiin ani qabu waliin jiraachuuf ishee ture. Si'a kana immoo isheenis sin barbaadu sin beeku naan jettee jennaan gaddi gara biraa sammuu kootti boba'ee namoonni gadda akkoo koo dhufan dhugumatti mucaan kun maal beekteeti akkas boossii akkas gadditi naan jedhu. Anaaf garuu gaddi koo gadda biraa ture. Eessumooliin koo yookiin immoo obbolaan haadha koo erga haati koo deemtee booda homaa waan tokko hin yaadda'in nuti magaalatti si fudhannee barnoota iyyuu si barsiisna naan jedhanii. Hanga sanaatti gara mana barnootaallee hin deemneen ture. Haati koo gadda haadha ishee guyya 2 bultee biyyi ishees eessa akka ta'e hin beeku gara biyya isheetti godaantee ijoollee ishee abbaa manaa ishee qabattee jechuudha. Kanaan eega sanaatii manni onanatti ta'ee baatii 4 manuma akkoo koo keessa ergan jiraadhe booda eessumni koo na fudhatee magaalaa dhufee ijoollee isaa waliin na jiraachisuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa hojiin ani hin beekne na hojjechiisuun hin beekuu yeroon jedhuun hin sobdinaan jettee na rukuchuu yeroo eegaltu qananiin akkoo jalatti waan hin guddadheef amala akkanaa siif hin beeku jedheen ollaama mana eessuma koo mana namaan galee. Warra ollaa kanaaf eessuma koo bira naannoo baatii tokko wayii yeroon jiraadhu ollaan isaanii ijoollee xixiqqoo 2 waggaa baatii 6 fi reefu baatii 4 fixxe of biraatii qabu isaaniin haasofsiisuu jalqabeen araadallee naaf ta'ee ture. Yeroo haati manaan eessuma koo na reebdu guyyaa guyyaadhaan deemee haadha manaa sanatti niman ture. Yeroo kana isheenis yoo isheen sitti ulfaatte ana bira jiraachuu ni dandeessa naan jettee yeroosuma abdiinaaf kennitee turte. Kanaanis
mana isheetti yeroon baqadhu eessuma koo waamtee kunoo mucaan kun umrii kanaatiin kana dabarsaa jirti guyyaa guyyaadhaan natti himti har'ammoo mana kootti baqatee baddee bakka biraa deemuu isheerra ija kee fuulduratti na waliin haa jiraattu jettee gaafattiini yeroo kanatti eessumni koo nan guddisa jedhee fideen akkam akkanan ta'aa meetoolee ana bira yoo ta'uu fi dide ati immoo akka dhala keetti ilaaliitii guddisimee jechuun eessumni koo dubartii kanatti na dhiise anis jireenyi natti tolee mana dubartii kanaa jiraachuun jalqabe abbaan manaa ishee konkolaachisaadha isheen immoo barnoota addaan kutteeti daa'ima deesseetti baatii muraasa akkuma biran jiraadheen dubartiin kun ammoo mucaa kannaaf qabu argadheera jechuun barnoota ishee digirii waggaa lammaffaatti addaan kutte barachuu eegalte anaan mana keessa akkuma dhala isaaniitti na kunuunsu ijoolleen xixiqqoo dhalatte kuni maatii isaanirraa anaan na dhaga'u anaan na jaallatu kana qofaa miti isheen hangafti ana waliin malee maatii ishee waliin gonkumaa tole jetteen bultu anis jaalalaa fi haasoo addaan kennaafi baay'ee na jaallatti baay'ee natti siqxe akka obboleettii koo haadha kootti ni ilaala maarreegaa naannoo baatii muraasa maatii kana waliin ergan jiraadhe booda amma ati ijoollee miti kanfaltiin illee si barbaachisaa baatiidhaan meeqa siif kanfallaa jedhanii yeroo na gaafatan ani kanan beeku eessuma koo naa gaafadhaa kanfaltiin yoo na barbaachisa ta'esi jedheen deebiseefi haati manaaf abbaa manaa kun mucayyoon kun ijoollee keenya nuuf qabaa mana keessas hojii nu gargaaraa jirti baatiidhaan meeqa haa kaffalluu fi jedhanii yeroo gaafatan yoo dandeessan gara mana barnootaatti ergaa malee mucaa kanaaf maallaqni maal godhaa jedhee eessumni koo deebiseefi sanaaf immoo maatiin kuni amma qophiti kan isaan rakkatan yookiin immoo barbaadan nama ijoollee isaanii qabu waan na ta'eef eessuma kiyyaan tole ni galchina jedhanii haa ta'uutii garuu waggaa tokko waggaa lamatu jedhamu mana sana barnoota malee waggaa 4 guute umriin kiyyas 13 ta'e yeroo kanatti ijoolleen lamaan hangaftis eegoonis garaagarummaa waggaa tokkootiin barnoota yeroo eegalan anaanis barnoota kutaa tokkoffaa sagantaa galgalaatiin na galmeessanii barachuun eegale umrii waggaa 13tti barnoota kutaa tokkoffaa jechuudha sagantaa galgalaatiin waan hin baradhuuf hundumti keenyiyyuu namoota gurguddaadha hinumaa warreen baratanii keessaa ijoolleen anadha jechuun ni danda'ama sadarkaa garaagaraatti namoota jireenyi miidhe haa ta'uutii garuu barachuu barbaadanitu sagantaa kana keessatti barachuu eegaleera daree tokko keessa naannoo nama 24 taana 24 keenya jechuun kan danda'amutti maaliif barnootarraa duubatti haftanii jedhamne otoo gaafatamne seenaa nama gaddisiisu tokko kan dhuunfaa keenyaa qabna kanaan kutaa tokkoffaa galeen maatii kana biratti barachuun eegalee maatiin kunis anaaf akkoo kiyyatti aananii jaalala haadhaaf abbaa maatiin natti argisiisanidha hin beela'u hin dheebodhu hin daaru ayyaanni gahee ijoollee isaaniif uffata binnaan anaafis naaf bitu wanta ijoollee isaaniif godhanii kamuu anaafis ni godhu ofiifillee waayoo bitatan hedanii anaafis waanaaf qabatanii dhufu baay'ee na jaallatu baay'een isaaniin jaalladha haa ta'utii garuu maatiin kamuu rakkoo mataa isaa hin dhabu mitire maatii kana gidduu rakkoo guddaa balaa ta'etu jira haati manaaf abbaa manaa haga walitti taphatanirra mana keessatti haga ana waliin taphatanitu caalaa abbaan manaan akkuma durseen isinitti hime konkolaachisaadha torbeetti guyyaa 2 yookiin immoo 3 yoo mana boqotedha kanaan ala halkaniif guyyaa walitti konkolaachisaa hojiirratti dabarsaa jireenyi isaa guutummaatti jireenya nama gammachiisu miti waan hedduu dabarseetu dhufa sanarratti immoo haati manaan haadha manaa boqonnaa kennituufi miti kan guyyaa guutuu mana oolte abbaan manaan mana dhufuu yoo dhageessu yookiin immoo bartuu yookiin bakka hojii yookiin immoo maatii ishee bira yookiin immoo hiriyoota ishee bira turti barattee isuma biratti hojii qabatteetti inni immoo gochaa ishee kanatti baay'ee haaraa wanta garaasaa keessaas dhufee anatti haasa'a silaa akka haadha manaatii abbaa manaan ofii hojjetee dadhabee yeroo dhufu boqonnaatu kennamaafi malee akkam mana dhiisamee bahamaa jedhee natti haasa'a anis wanta inni natti haasa'e tokkollee otoo hin dhoksiin haadha manaasaatti nan himaa isheef immoo fedhiin ishee waan biraati jalqaba kan jaallatte kan itti siqxe isa waliin otoo hin taane riyaasaa waliini haa ta'uutii garuu riyaasaarra maallaqa gaarii konkolaataa maatii isaa yeroo sanatti kan kolaachisu isa kana waan na ta'eef maallaqa isaaf jettee riyaasaa waliin jaalala hedduu keessa otoo hin seeniin isa kana filattee waliin bahuu eegalte
inni kun immoo ishee jaallata qofa otoo hin taane akka konkolaachistoota baraa miti nama amantaadha. Dubartiin kan jaallatturra kan ishee jaallatu wayya jettee isa kana waliin baate kana qofaa miti hojiirra waan ooluuf sa'aatii isaa hedduu hojiirratti waan dabarsuuf erga itti heerumtee booda yeroo gahaa wanta isarraan arganneef abbaa manaa ishee kanaaf fedhii dhabde. Baatii tokko baatii lamaaf illee waliin otoo hin ciisiin yeroo dabarsinu qabna jettee kan natti dubbatte haadha manaa isaati. Isa waliin ciisurra waliin ciisuu kan filattu kan ishee gammachiisan abbaa manaa hiriyoota isheellee akka ta'an dubartiin kun nattaasofteetti. Namni maali jedhee gaafachuun isaa hin oolu mitiire maaliif akkana wal gootu yeroon jedhuun inni singalchuu gaa'illi icciitii baay'ee qaba. Ati jireenyuma kee jiraadhu anis innis atis waliif taaneerra waan na ta'eef jireenyi keenya hanga itti fufutti bifuma kanaan itti fufaa. Taree abbaa manaan koo narratti baree gaa'ila kana hin barbaadu yoo jedhe immoo anis isarraa adda ba'uuf qophiidha. Kan na sodaachisu dur otoo baradheen hin xumuriin ture amma garuu baradhee hojii qabadheen mindaan kiyyas mindaa bareedaadha. Bakki nani hojjedhus bakka bareedaadha. Hagas isaaf gadi kan na jechisiisu hin jiru. Qabeenyi immoo lamatti qoodamaa. Beekeen konkolaataa haaraa bichisiiseen kan duraa gurgursiisee innillee bor rakkoon yoo uumameef akka addanaaf qoodamuufi jettee nattaasofte. Gaa'illi tokko yeroo laalan nagaa kan qabu fakkaata. Haa ta'uutii garuu keessa seenanii rakkoo haadha manaaf abbaa manaa yeroo laalan akka gaa'ila bara kanaa rukutamaan jeeqamaan hin jiru. Dur dhiiratu gadi jechuu dida amma immoo dubartiin barattee waa ofirraa qabattee jennaan maatii isheef ijoollee isheef gadi jechuu dadhabde. Gaa'ila jireenya isaanii kana hanga dhumaatti hin beekaa. Keessumaa ergan jabaadheen waggaa 17 waggaa 18 guutee innis dhufee anumatti bo'a isheenis dhuftee diraamaa irratti raawwattu anumatti haasofti. Abbaan manaan dubartii tokko jabaatee cimee hojjechuu dideeti haga buutti isaan galcha. Abbaan manaan tokko immoo kunoo akkana jabaatee hojjeteeti haadha manaa isaatiin jibbama. Kanaan otoo hin jiru anis barachaan jira mitiire barnootaan kutaa 4 gahee umriidhaan waggaa 17 jechuudha. Anis nama nyaatee dhugu miira qabudha mitiire bakkan baradhuutii dargaggeessa tokko waliin jaalalli na qabee. Dargaggeessi kunis atis mana namaatii bahiitii mana koo keessa haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraanna naan jedhee. Ani gowwaan koo jireenya namman jiraadhuun olitti jireenya gaariin argadha jedheen tole jedheen barreessuu dubbisuu bareeraa heerumeeraa mucaa daree koo waliinii jedheen barreesseefiin dargaggeessa kana waliin bu'ee. Maatiin kun as na barbaadanii achi na barbaadanii dhabanii ani garuu naannooma isaan jiraatan jiraadha. Ija kiyya garuu jalaa dhokseera. Booddee irratti torbee 2 dargaggeessa kana waliin jiraadheen gaa'illi koo kanaa oliif humna dhabdee dargaggeessi kuni mana isaatiin ari'ee. Kana ni beeku eessuma koof maatiin waggaa 8 bara jiraadhedha mitiire eessuma koo biran deemee. Kanan ta'ee yeroon jedhu na fuudhee gara maatii na guddisan kana biratti na geessee dhiifama gaafadheen lamuu lammataa otoo isin hin beeksisin gocha akkanaatti hin deebi'u jedheen manuman dura hojjechaa turetti hin deebi'ee. Kanaan haati manaanis abbaa manaanis na fudhatanii nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru naan jedhanii. Kanaan ammas waliin jiraachuu ittiin fufee. Haa ta'uutii garuu torbee 2 kan hin jiraadhe daa'ima gadameessa koo keessatti hambisee maal siif wayyaa yeroo naan jedhan wanta naaf wayyu ani hin beeku isin naaf murteessaa jedheenii jennaan maatiin kun dargaggeessa na ulfeesse barbaadanii mana barnootaatti arganii kunoo haala kanaan jirti. Wal fuutanii waliin jiraattu moo maal siniif wayyaa yeroo jedhanii gaafatan otoon waliin jiraadhee baay'ee natti tola. Haa ta'uutii garuu ishee jiraachisuu miti ofii kooyyuu jiraachuu dadhabeera jedhanii deebisaniifi. Yeroo kanatti isaan mucaa akka dhala keenyaatti waan guddisneef jireenyi ishee akka badu hin barbaannu waan ittiin jiraattan hojii xiqqoo isiniin jalqabsiisna waliin jiraadhaa jedhanii gaafataniini. Dargaggeessi kunis tole jedheenii yeroo sanarraa kaasee walitti nu fidanii lamaan keenyuu barnoota saddaan kunneen hojii xiqqoos nuuf bananii mana bareedaa nuuf kireessanii meeshaa mana keessaas nuuf guutanii hojii kana hojjechaa waliin jiraachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu jaalalli keenyi miira irratti kan hundaa'e waan na tureef baatii 4 akkuma waliin jiraanneen maallaqa ittiin namoonni kun hojjedhaatii of jijjiiraa nuuf jedhan fudhatee abbaan manaan koo ni badee. Ani ulfa baatii 5 ta'eera. Kanaan booddee ulfi bahuu hin danda'u. Kanaan nama biraas argatanii maatiin ani bira hojjechaa ture jiraachuu jalqabanii ture. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo narraa deemee jennaan
kootu nu waliin jiraadnaan jedhanii mana isaanii jiraachuun jalqabee harka kiyyaan barnoota koo naddaan kutee haati manaaf abbaan manaan sa'aatiin arganitti na jajjabeessu homaa rakkoon qabu dhala kee akka dhala keenyaatti siif guddisna ati jireenya barbaadde jiraachuu dandeessanaan jedhanii haati koo dhala ishee gattee waan baddeef dhala koo dhiiseen eessayyuu deemuun barbaadu haa ta'utii garuu nagaadhaan nan daha nan hiikama jedheen abdii guddaadhaan eeggadhus baatii 9 guutee ciniinsuun natti dhufee akka dubartiitti miidhadheen guyyaa 2 halkaniif guyyaa rakkadheen daa'ima koo ijaan arguu fedhus haa ta'utii garuu battaluma gadameessa koo keessaa baateen afuurri irraa citee na jalaa miidhamtee anis qalbiin koo ni miidhamee jireenyi koo carraan koo kuni maali natti argisiisee ija koo dura kaa'ee akkana kan na jalaa fuudhu haati koo na deessee na dhiistee baddee abbaan manaan koo na ulfeessee na dhiisee badee daa'imni koo daheen na dhiisee deemee maali yaa waaqayyoo carraan koo kuni jedheen baay'ee gadduu jalqabee maatiin kun na jajjabeessaa turanii anis abdii godheen isaan gidduu jiraachaan ture daa'imni koo na jalaa miidhamee naannoo baatii 5 akkuma fixeen amma nutis mana keenyaaf hojjettuu gaarii arganneerra maaliif biyya hambaa deemte jireenya keenya jirtu jedhanii na gaafatanii silaafuu barnoota addaan kuteera mitiire gammachuu guutuudhaan tole carraa kanaaf nan dhaqqaba jedheen halkan tokkoof yaadee hin beeku akkuma isin hir'ina koo barbaaddanii naaf argitan rabbi hir'ina keessan barbaadee isiniif haa argu jedheen eebbiseenii sababa kootiin haati manaas abbaa manaas na fudhatanii ijoollee isaanii waliin Finfinnee na geessuun piroosesii na jalqabsiisanii achumaanis bakkee muraasa deemanii bashannannee yeroo gaariis yeroo kana dabarsinee ana biratti kolfaa ana biratti gammadaa ana biratti yeroo gaarii godhatu malee haati manaaf abbaan manaan yeroo qofaat ta'an jecha tokkollee walitti naasa'anii ani nan haasa'a haasoo kiyyammoo madaalleetti godheen kan haasa'amuu qabu qofa akka isaan walitti haasa'aniif akka kabriitiin ta'a ijoolleen isaaniis na waliin jiru kanaan jaalala uumnee waliin jiraachaa turre baatii 4 abbaa manaa koo waliin jiraachuuf yeroon isaan irraan adda bahe bultiin isaanii baay'ee jeeqamee ture sa'aatii sana gidduutti sadarkaa walirraa adda bahutti gahanii turanii hanga humna ko rakkoon kan jiru haadha manaa biradha nan gorsaanii ijoollee ishee dhiistee deemuuf yaalii guddaa gooti ani immoo jabaadheen seenaa koo irratti hundaa'een egeree ijoollee isheen itti himu hanga tokko na dhageesse amma garuu gara biyya hambaatti godaanee Prosesiin hundinaaf xumuramee biyya hambaa hojjedheen jiraachuun eegalee maqaa lamaan isaaniitiin akkaawuntii baankii naaf bananii maallaqan hojjedhus gara isaaniitti ergachuun eegalee biyya hambaatti hojiin ulfaatus nama waliin dafee nama wanta walii galuuf hanga tokko rabbi naaf salphiseera akkan dura deemetti maadaamiin kiyya hirriballee akkan ciisu hin barbaaddu booddee garuu jaalalaan ishees biteen sa'aatii dheeraa hojjedheera yoon ta'e yoo dadhabde boqodhu rafinaan jecha jalqabdee waggaa 2 ergan hojjedhee booda boqonnaadhaaf gara biyyaatti yeroon galu haati manaaf abbaa manaa anaan haadhaaf abbaa ta'anii na guddisan mana murteetti wal himatanii isheen ifaaf ifatti dhiira gara biraa waliin hariiroo jalqabdee guyyaa walirraa adda bahiinsa isaanii manni murtii yeroo murteessu isaan biraan ture ijoolleen baay'ee ittiin galuu fi ani garuu akka nama maraateetti iyyeen nan maraadhee gonkumaa kuni ta'uun qabuun jedhee haa ta'uutii garuu haati manaaf abbaa manaa baay'ee wal jaallatanii kuni walirraatti adda bahanii ijoolleen eenyu waliin jiraachuu filattu jedhamanii yeroo gaafataman lamaan isaaniiyyuu abbaa keenya jedhanii abbaa isaanii waliin jiraachuu filatanii haati qofaatti adda baatee kanaan dhimmi kiyyas jira mitiire maallaqa koo lamaan isaaniiyyuu naaf mallatteessanii gara akkaawuntii kootti dabarsanii qabeenyi jiru hundiyyuu konkolaataa dabalatee lamatti qoodamee fi turtii baatii 4 boqonnaadhaaf galeen achuman taa'e keessatti wanti hunduu akkan taane ta'ee kanaan abbaan manaanis haadha manaa keerraa adda baatinaan jette narraan fagaatiini ati har'as boris mucaa koodhanaan jedhee haati manaanillee abbaa manaa koorraa adda waan hin baheef na jibbiti jettee yaadiiniin har'as boris ati dhala koodhanaan jedhanii sa'aatiin lamaan isaanii gidduu deemutti lamaan isaaniis na jajjabeessuu jalqabanii hundumarra garuu kanaaf yeroo kan hin qabne abbaa manaaf baatii arfaniin ture biratti qofaan rakkoo waan ta'eef nama qabaachuu qaba jedheen riyaatuu fi wal barsiiseen gara biyya hambaa deemee gochaa kana haati manaan illee ni beekti inumaa isa waliin dubartiin kamuu jiraachuu akka hin dandeenyetti yaaddiif yaadni ishee baay'ee fagoodha kanaanis wanta godhu waan hin qabneef gara biyya hambaatti deebi'een malee si'a kana immoo waggaa 4 dalagee waggaa 4 kanattis gara abbaa manaa isheetti maallaqa erguun lafa bitee mana mataa koonaaf ijaaree waggaa 4 akkuma guuteen amma gaa kootu deebi'ee
yoo dandeesse gaa'ela dhaabbadhuuti jireenya mataa kee jiraadhu naan jedhee yeroo na waamutti turtii waggaa 4 booddee waliigalaan waggaa 6 biyya armaa hojjedheen nan deebi'ee manas kireeffadheen jiraachuun eegalee dubartiin ani abbaa manaadhaan barsiiseen biraa deeme biraa abbaan manaan agas mara waliin gallee wal dhiisanii as achi jedhee bakka tokko lama yaaleera haa ta'uutii garuu ijoolleen isaas irratti waan hin jaallanneef waan hunduma dhisee hojjettuu qacaree fi ijoollee isaa guddisuutti fufeem haati manaan immoo namni isheen abdattee gaa'ela kana diigde akkanuma gaa'ela kan qabu waan tureef haati manaansaa gochaasaa kanarratti bartee mana murtiitti himattee jennaan dhiisee gonkumaa ijoollee koorraa adda ba'uun barbaadu jedhee dhiifamaan gara haadha manaasaatti deebi'ee haati manaan abbaa manaa ishee hiikte kun immoo waggaa 4 booddee yeroon gara biyyaatti deebi'u gaabbii keessa seentee quba of nyaachuu jalqabdeetti bareedinni simboon kaleessa ittiin of abdachaa turte irraa harcaanii leemmana yookiin immoo shomboqqoo keessisaa duwwaa ta'e taatee waan kaleessa raawwatetti otoo boossuun ishee dhaqqabe. Ani mana ijaarradhe keessan jiraadha. Abbaan manaan ishee akkuma durii torbeetti guyyaa 2 yookiin 3 qofa manatti argama. Ijoolleen isaa hojjettuu qacaramtee fi waliin bulurra dhufanii mana koo buluu jaallatu na waliin oolu. Anis wanta isaan barbaachisu nan guutaa fi haadha isaaniirra abbaa isaaniirra akkana jaallatan yeroo hunda natti himu. Kanaanis haati isaaniis dhuftee mana kootti argattiini abbaan isaaniis dhufee mana kootti argataanii baatii 3 baatii 4 biyyaan baatii dhufeen ergan dabarsee booda tooftaa tokko nuumee haati manaan gaabbiteetti abbaa manaan immoo haadha manaasaa kana hin barbaadu haa ta'uutii garuu jireenyi isaa diigamutti yeroo hundaa gaddaa kanaan ijoolleedhaan gorseen akkanan jedheeni haatiif abbaan keessan yeroo hunda qophaa dhufanii sin gaafatu isin immoo kan jirtan ana waliinii yoo nu jaallattu ta'e dhuguma nuti dhala keessan yoo taane lamaan keessan walitti araaramaatii waliin jiraadhaa kanaan booddee garuu ati abbaan keenyi ati haati keenyi dhuftanii nun dubbisiinaa nuti adda addatti qofaatti isinin jaallannu nu guddisuudhaaf abalu jirtii isinin feenu jedhaatii yeroo isaan dhufan itti maa jedheen isaan gorsee abbaan yeroo dhufu haati yeroo dhuftu ijoolleen gorsa kiyya dabarsitee fi kanaan booddee yeroo isaan mana dhufan dhokachuu isin arguun barbaannu jedhanii sireerra ciisuu jalqabanii dabareedhaan haati manaaf abbaa manaa yeroo dhufan boo'uu hirqinfachuu ijoolleen keenya nu jibbanii jedhanii quba of nyaachuu jalqabanii ijoolleen kun naa cimtee baatii 1 fi torbee 2 gochaa kana itti fufanii baatii 1 fi torbee 2 booddee anis gahee koo bahachuun qaba jedheen sooma yookiin immoo kadhannaan qabadhee kadhannaa guyyaa 7 keessatti guyyaa 2 soomaaf sagadaan nyaata malee oolee buleen takkaa nyaachaa guyyaa 2 jedheen dhumarratti guyyaa 1 xumureen rabbis akka haati manaaf abbaa manaa kuni walitti araaraman jireenyi isaanii nageenya duraatti akka deebi'u natti argisiisee jennaan kadhata koo sooma koo sana keessaan bahee kanaanis erga haatiif abbaan walirraa adda ba'anii guyyaan dhalootaa ijoollee kanaa kabajamee waan hin beekneef kan lamaan isaanii bakka tokkotti godheen haadha manaaf abbaa manaa bakka tokkotti waamee ijoolleedhaan gorseen yoo walammattan malee qophii keenya irratti hin argamtanii jedhanii ijoolleen maatii akeekkachiisanii isaaniif jedhanii haati manaaf abbaan manaan walammatanii yeroosuma waliin haasa'uu eegalanii haasoon jechi guddaan gidduu isaanii otoo hin seeniin waaqayyo qofti nu gargaaree yeroo sana shanan keenya wal fudhannee gara mana guddaatti gallee gaa'elli isaaniis yeroo sanarraa kaasee irra deebi'ee haati manaas kana hunda kan godhe anadhaa wantan si balleesseef dachaa godheen si kiisa jettee abbaa manaa ishee waliin jireenya jalqabdee warra walitti bu'an warra wal lolan araarsuun ala addunyaa kanarratti wanti nama gammachiisu jiraare gammachuu guddaa maatii kana keessaan argadhee haadha abbaa nama gaarii akkuma naaf ta'an anis haga humna koo waan xiqqoo godheen waan guddaa kenneefi walitti naaf araaramanii waggaa 4 booda mana tokko keessa haati manaan gadi jettee nuuffi otoo hin jedhiin miila abbaa manaa ishee yeroo inni dadhabee dhufu dhiqaa jireenya haaraa boqonnaa qabu waliin eegala dachee kanarratti namni hin balleessine hin jiru haa ta'uutii garuu laphee gaarii qabaatee dhiifama waliif godhuu yoo dadhabe miidhama saalaalee gara dhiifamaatti otoo deebi'ee bareedaadhaan dhaamsa kiyyaa anaanis rabbi qofaa kiyyaatti nan hambisne biyyaan baatii dhufeen waggaa booddee gaa'ela haaraa dhaabbadheen abbaa manaa koo waliin mana koo keessa waliin jiraachuu eegaleera boriif rabbi walitti sinaa jaallatu walitti sinaa eebbisu naan jedha ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota fardootaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo jabaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota fardooftonni qophii keenya seenaa kana dhaggeeffachaa jirtan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani obboleessi keessan gammachiista shoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.